السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشما حركفوني إلمان أورمودا سلامتان تيا كان جالالا كان كبجادا وقت جرسن سناجي سوكا مناغا فيادا جرتو الحمد لله ناغا إيجا باقي راتني يرو كان نسنجي چودا فيديو راتنا كسفتي چودا نموني توكو توكو حالا كمين يوتيوب را فيديو داونلودي قلنا يتني رباية ناغا فتوي چودا خاصو ملي فيديو كنا دران ورابني پوست گوني ترى چودا تيكو وانغد فقاتف نموني باين أرغا يبنو تفقاتو كنافن دركما ورابي چودا Ega video kesan YouTube ra download gochuudhaaf dirqama application nu barbaachisa jechuudha. Application sanis internet keessa arganna jechuudha. Internet kana kanarra arganna jechuudha. Asirratti click gootu jechuudha. Ega yeroo irratti click gootan haala kanaan sanduuqa kana keessatti jechuudha. Wanni barreessitan sanduuqa kana keessatti snaptube jettanii barreessitu jechuudha. Ega snaptube jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaan snaptube jettanii yeroo barreessitan kan awwala kana irratti jechuudha. Kan awwala kana snaptube video download YouTube Facebook free kaje kana jechuudha. Wanni kuni Facebook irraas YouTube irraas video download hin godha jechuudha. Appim tokko jechuudha. Asirratti click gootu jechuudha. Asirratti ni argitu yeroo abdii qaba irratti click gootu. Egaa yeroo irratti click gootan haala kanaan option eeggatu jechuudha. Egaa haala kanaan diimessee isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan diimessee isinii fide download kajehu lama dhufa jechuudha. Kan haala kanaan asirratti download kajehu jira. Asirratti illee immoo download kajehu jira jechuudha. Kan as gadii kana filattu jechuudha. Kan olii osoo hin ta'in kan as gadii jechuudha. Isarratti click gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan downloadii ta'uu eegalaa jechuudha. Asirratti ni argitu jeen abdii qaba jechuudha. Asirratti immoo kan downloadii ta'aa jira jechuudha. Kanaaf haga downloadii ta'uu ni obsitu. Yeroo downloadii ta'ee isiniif xumure as keessa gonkumaayyuu ni baatu jechuudha. Egaa haala kanaan as keessa gonkumaayyuu yeroo baatan jechuudha. My file keessan galtu jechuudha. My file jechuun kun kan asirratti click gootu jechuudha. Egaa yeroo my file keessan galtan as gadi ni argitu jeen abdii qaba. Device storage kan irratti click gootu jechuudha. Achi booda awwala kan isinii dhufu jechuudha. Download kan irratti click gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan diimessee isinii fide jechuudha. Kun asirratti xiyya gargalanii argitu jeen abdii qaba. Isarratti click gootu jechuudha. Egaa yeroo irratti click gootan asirratti harka mirga irratti jechuudha. Install kan jettu ni jirti. Isarratti click gootu jechuudha. Egaa haala kanaan install isiniif ta'a jechuudha. Haga install ta'uu haafannu. Egaa haala kanaan yeroo install ta'ee open fidan isinii fide jechuudha. Open kan jettu kanarratti click gootu jechuudha. Egaa haala kanaan diimessee isinii fida jechuudha. Egaa yeroo haala kanaan diimessee isinii fide asirratti akkuma isiniin jedhe jechuudha. Instagram irraa buusuu ni dandeessu, Twitter irraa buusuu ni dandeessu, Facebook irraa buusuu ni dandeessu, YouTube irraa download godhuu dandeessu. Waa hunda jechuudha. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter waa baay'ee irraa buusa jechuudha. Isin keessaa barbaaddatanii filachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo amma YouTube irraa video download godhachuu feetan jechuudha. YouTube irratti click gootu jechuudha. Asirratti YouTube fayyadamaa irratti click gootu. Egaa yeroo haala kanaa irratti click gootan xiqqoo waan shabakaan kee da'iifa ta'eef dirqama obsuu qabna jechuudha. Waan xiqqoo wifi kee dhadhabaadha. Egaa haala kanaan YouTube yeroo isinii fide jechuudha. Bakka searchii kanarratti jechuudha. Bakka amma YouTube com jiru kanarratti jechuudha. Kana balleessitanii jechuudha. Wanta feetan barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf sirba Oromoo yookiin ammoo nashiidaa buufannu. Fakkeenyaaf Oromoo muuziqaa jennu. Oromoo muuziqaa 2016. Okay, haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide xiyya gargalchee haala kanaan tartiibaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide fakkeenyaaf sirba bilisummaa yoo kana buufannu Rabbi nama bilisoomsu gaa. Egaa fakkeenyaaf haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide asirratti xiyya gargalchu ni argitu jeen abdii qaba jechuudha. Xiyya asirratti jechuun ni argitu jeen abdii qaba. Ishirratti click gootu jechuudha. Xiyya gargaltan. Achi booda jechuudha qulqullina viidiyoodhaaf jechuudha. Qulqullina viidiyoodhaaf yeroo biraa buufannu
oromoo muuziqaa 2016 egaa fakkeenyaaf jechuudha mee kanumaa buunu galaana kana xiyya garagaltuu irratti kilik gootu jechuudha. Xiyya kanarratti qulqullina viidiyoo eeguudhaaf jechuudha. Sirriitti akka viidiyoon isiniif qulqullaa'ee daawuloodii isiniif ta'u jechuudha. Asirratti immoo jechuudha torba lama duwwaa faa haadaa kan jedhu jechuudha. Asirratti kilik gootu. Asirratti filatu jechuudha. Asirratti achi booda haala kanaan daawuloodii isiniif ta'a jechuudha. Daawuloodii yeroo godhatan mana maayifaalii keessatti argattu jechuudha. Daawuloodii waan amma gootan kana jechuudha. Egaa haala kanaan YouTube irraa viidiyoo daawuloodii godhachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma Facebook irraas akkuma isiniin jedhe daawuloodii waa baay'ee irraa jechuudha. Instagram irraas, Twitter irraas haala saniin buufachuu dandeessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma waan hordoftaniif.